Mati tolaan jiru biyyaa. Kanaaf hin beeku. Bakkee taa'uun barbaada. Kophaa keessatti saari. Qormaata qoramnee baane har'a fiiziksii tokko qormaata nu qoree ture. Achi ture baane. Qormaata barnoota yoo addaan baaftee beekteeti. Jiraachumti keenya qormaata maal addaan baasuu beeku maal gaafata? Qoramsa. Qoramtee baateera. Amma jireenya atumtu qoramtuu miti. Utuun qoramne as dhaabbatta. Sila manatti hin galtu. Nyaata hojjettu. Natti hin tolle haadha mana galuu. Ittoon gargaartu mana keessan. Meeqa qoramtee akkam ture? Qormaati gaariidha. Isa jireenya biyya lafaa kana hin caalu malee. Garuu akkamii nama eegaa jirtu? Ayi nama eeguun qabu. Namni jiru? Ammoo beektaa akka carraa nama eegaartu biraa jirta ta'ee yaadee. Waan si gaafadhe yaadee ture inni kenna. Maaloodha? Waan sitti malee? Maanni waan sun? Si jaaladhee akkan ture sitti muka. Akkan si jaaladhee sitti muka. Dhugaa jedhimu. Amma yaada keetiin baay'een dhiphachaa jira. Galgala gala si yaada. Ganama si yaada. Bashaaddoo eessa geessite? Amma bashaatu jaalachaan ture. Gaafa nuti isin gaafannu maaliif? Abaluu akkam gootan? Isaami bashaadduu dhiisuu hin danda'u. Ishee wajjin maal ishee faana maraataan turre? Iyyaadattami? Bashaadduu dhiisuu hin danda'u. Du'a kooti na duraa sokki ijaan si arguun barbaadu. Inni sun hundeessa deema. Dhugaa keeti garuu bashaatu wajjin wal jaalanna ture. Amma maaltu mamere? Amma garuu xiqqoo ishee jira miti. Nama itti fakkaachuun diriiran itti fakkaata. Mucaa tokko argattee isatti natti jijjiiramte. Kanaafuu iddoo jijjiirraa gootan. Jijjiirraa iddoo gooneerraa amma ani baay'een si jaaladha. Amma atumtu na jaalanne amma jira miti dhuftee faana hordofaa turte duraan natti deddeebi'aa turte. Rakkina akka biratti ani akka itti barbaadde siin ta'a. Dhuguma keedhaa garuu. Yoo barbaadde jechuudha jira miti. Akka si jaaladhu sitti mufan. Maaloodha maal ta'aa jirtu? Man, tidak ada malah tumurot. Sini waya, tifufa mana malip des tu. Tifufa. Gift. Harmi ko dukkuba kenapa mana barnota tur. Isi gargarut tantur. Maal aruma mun dabartani aruma fin dabartani. Isa mora mana barnota keessatti caalet bakka itti gadi baatanii wal lungachuudha kana kaatani. Nabaaste ka. Nubaasta miira keessa. Nabaaste. Yoo makkas dabartu sokkite yoo maarrama. Aruma fi dabarte. Ila abshalo. Hinnufta sin argadha mooraa gibbii mana barnootaa sin keessatti sin argadha siin jedheera. Achittuu hin argattu. Waan maalatti hin argattu yoo barbaadde. Mucaa daa'ima kana asitti qabdeetti taphattaa ani silaalee si bira darbaa dhuftee immoo kilaasii keessa teessee na wajjin barata. Miira keessa nama. Wanni ati barattu sun maaliidha siin jedheera. Baaloojii fa'a. Baaloojii keessatti nu barsiisne waa warra ciisuu siin gaafadheen ture garuu akkamitti akka warra ciisan. Ani mi'a hin jedhu eessa sii deemuu bee. Yoo marrumaaf galte yoo maarkii qabu. Galte ana afaan takka nama maarta. Afaan lama zu'aamu. Jilbifadhu lameen keetu. Walungachuu maal cubbuu qaba? Haasanaaf hin deebisin jilbifadhu siin jedhe. Jilbifadhus lameen keetu jilbifadhu. Amma meeti. Jilbeeffannas. Mooraa mana barumsaa keessa jirru barsiiftu. Bakkee jirran bakkeettis nu abboomtu. Kana jechuun jammartee immoo bakkeetti akka barbaadde taata otoo inni si arguu akka barbaadde daa'ima namaa faana taataa si bira darbee hin galle. Mooraa mana barnootaa qofatti si abboomu. Akka gootu nu abboomi bakkee mattis. Ulee sii kennu nu reebda. Isaayyuu miti manuma kottuuti abbaa keetii fi haadha keetii bishaan naqedhiiti nu abboomi. Hin dadhabne bisa jittiyyuu hin dadhabne. Maal taate barsiistuun akkasiin jedhamaati? Hin dadhabneenis maal inni soraatin manumatti malee. Xumurree haasofte inuma haasofta ammasatti. Ati jechuudha barsiiftu amma dhuftee nu agartee luuf dhaggeeffatu kaa amma lufattee dhuftee nu agartee miira keessa nu baastu yookaan immoo utuun daangaan darbina deebistu akkamittiin akka jedhan faana barsiisuu qabda barsiiftuu baaloo jedheeti akkamittiin akkasittiin miti hin dogoggortee akkasitti wayyaatti nu barsiiftu. Ani mi'a hin jedhu eessa sii deemuu bee eessa sii. Mana naa gala.
mana dangala akshaalu ani manu mangala atis inumammo atila of eeggadhu inuman si argadha moo bakka itti si argadhu atis beetta anis nan beeka wal arganna sin argadha moo ila ija kootiin isin lamaan iyyuu arguu barbaadu akkuma miira keessan abaasteetti immoo jechuudha ila akkatti walitti qabee mataa keessa walitti sin buusa ture naaf haa hafu akka miira keessan abaasteetti rabbi si abaasu akkuma miira keessan abaasteetti rabbi miira keessa si abaasu Maltaate. miira keessan nu baasan gaa maal manatti asitti nu abboomanii achitti way barsiistu Madareen teessisuu qaba. Galeen huccuu jijjiirradhe. huccuu jirratti dhufta huccuu jijjiirratta hin deebita seeguu yuunifoormii kun baasu moo baasii as galee jirradha galee jirradha tu deemna ay barsiiftu maal intala maal na naasista akka mucaakoo maal nagaadhaati mucaakoo maal dafteen galtuwaati mana barumsaadha akka guutu wayyaa daaraami intala see taammireedhaan tokko beettaay maal isheen baratte lafa teessiin koostarii baratte immoo seenis naa galtee wayyaa daara iskina na dhukkubaaraame isa kana dhiisiiti dooktarummaa wayi baradhume Maal abbaa kana ton fixin doktor. maal isa kana fixa warri isa kana fixan eessa maal taate dooktarummaa barattaa qoyi Abbaan ta'u ka. dibichi tokko horti isee gurgureen dooktarummaa barattaati haalnin ta'u an kanan jedhu akka gootu meegaliiti mee qoraan tokko laa muka wayii goodaa manaa kaa'eera fuudhii dhaqiitii mee waa hojjedhu waan nyaatamu deemi galiiti waa hojjedhu Tole abbaa uffatan jijjiirradha. uffata innatetti kottu mee kanan jedhu la silaa barattees yoo barnoota kanaa beetta asilaa daarii karaa tokko mukaan manatti siin dhadhaabaati mana shaayii wa'ii banatta. Maalatu moo abbaa Maanni hojjechuun barbaaddu ani barachuun barbaada. maal warri baratan dhumarra uffata gurraacha sana kaa'atanii fuulli isaanii gurraacha immoo gaddaa kunoolaa duuba isa tajaajila mucaasan maal kunoonni barate maal fite mandara taa'u mana shaayii banatta. Deem isa wayyaa. Uff abbaan immoo ishii bakka. Akkasitti ijoollee ammaa kana maali nagaadha haramaa fi daree hafteeti xiqqoo gana mana dabbareen achuma nan dhabu. Istiin tolle moo? Natti toluu dide. Qormaataa fiiziksii si darbee bara. Qoramtaniittu. Qoramneerra. Ishii barsiistuu fiiziksii. Lama argachuun kana garuu. Zimmeetii akkasuma gumitiitti naqxa miti. Garuu ni argadha argatee yaada. Carruma mi argatta amma? Amma waa'ee barumsa dhiisati. Tikitti maal gootee garuu? Kennaa. Kennaa irraa ol agarree turre. Kophaa isheetiis yaabbe. Kophaa ishee gaafa hin argu. Hin gaafata dhuseetaa hin gaafata. Hin gaafattee? Maal jettere? Maal jettere? Akka isheen na jaalatteertu beekan baase. Maa beekamaadha kana dura? Hin dhuffatte malee akka isheen na jaalattee turte beekaa. Gaafa sin jaaladhaatti hin jedhu bashaatuu maalitti? Bashaatuu hojii akka wal'isnee nama agarsiisa. Maal bashaatuu malee jechaa turte? Ishee malee jechaa turte natti jijjiiramte. Ingaas uffatumti yoo jijjiiran bareede. Uffatumti yoo jijjiiran bareede. Ishee kanas takka laaleeni. Yoo hin taate ta'e ittiin fufa yoo hin taate ta'e immoo kan biraa barbaade. Ati akkam gooteeti akkamiyyati? Ani maal ani mee chikota? Ati homaa itti bubbuuti? Numa na dhiphatan chikota. Fedhan qabdu eti? Chikuma dubbisuun na dabbara beekta. Ishee kana dura jaalatti sana akkam gooteeti? Mataa na baa nan dhiise. Nan dhiise? Tokko harka keessa si buusume. Akkami garuu? Ittiin qammastee malaalta. Akkas ta'e illee fide ilaalla. Ni ilaalta? Nan laala. Na fidee ni ilaalta. Garuu osuma natti hafeeyyuu. Laalu nan laalas. Amma maal goote beektaa? Amma nufti gaafa isheen nuftu taa'ee immoo nurra geeffadhu. Tolee daayi. Nan deema. Tolee taa'ee. Nan deema. Ofii keetti darbuu barbaade moo? Gaafa isheen nuftu si dhiisu? Ara. Hin deemte gaafa isheen nuftu. Gaafa nan deema. Maalan barbaada? Maalan godha nan deema. Maal hin barbaaddaati? Jaalachuu si wayya. Shamarran malee jira akkamitti jiraatan itti beeku. Garuu. Eera. Eenyu? Beellamti. Eera isheeniyaa. Beellamti. Nama baay'een beellame. Nama baay'een beellame. Nan qoose akka taatu waan hin beeku. Deemtee riyaabe. Welcome. Galatoo. Bagan ganufte. Akka ammaatti nyaata hojjettee maal qopheessitee dhufte? Janne gadda isheen qabu. Dhiistee deebite moo?
Sayyuu sitti bareedee lammaar. Galatu. Haruma iyyuu noo. Ati sitti bareedeera. Maalatti bareedaa kun dhoqqee laaqaa wallee. Baadiyyaa keessatti rakkanne dhoqqee laanne. Maal dhoqqeen safara nu rakkisee nuyyuu. Dhoqqee keessa namneeti kopheen kee qulqulluudha akka. Maalan jedhee maal? Abbaa kiyya? Nagaadha. Nagaa jirtu? Fayyaadha akkamatti? Nagaadha akkam jirtu? Nagaadha. Jirtuuti? Hiriyaadha moo ati hiriyaati gistee faate? Lakki ani barsiistuudha. Barsiistuun tala keessaniiti. Barsiistuu seeti? Akkam mucaan koo? Maal akka gaafatu kaa? Omaan jettu intalli keessanii? Omaan jettu? Maal buna see hin danfistu bunaayi? Akkasiiti? Maal buna see buna miti? Abbaa kennaa koo akka gootani bunallee hin danfisti gaa dubartiidhuma waan ta'eef hin dhabdu gaa kennaa mana keessaa garuu hin caala buna see bunaayi? Maal bunni see ammayyuu darbitee galtee intalli maalitti? Yeroo jalqabaatiif iddoo kanatti wal agarre sitti toleeraa garuu. Kana booda immoo kana caalaa akkan sitti tolu akkasitti tolu nan godha. Dhugaa jedhime. Kana sitti tola kana caalaa. Ana wajjin namni oolee moo? Waa baay'ee dhandhama, waa baay'ee arga, waa baay'ee jedhamiti waa baay'ee daawwata. Asitti wal arguun keenya xiqqoo ishee gara caakkaa deemuun irra ture naafati gara daggala. Achuma teenye illee jira miti qilleensa obbasuna daawwachuudhaaf bosona tokko. Asis baay'ee jira. Qilleensi jira. Agoo ammatti deebitee daftee deebitee. Waan hundaafuu intala keessan gorfadhaame. Baali gorsee manguddisee sittani maadhagai. Ani ijoollee durbaa furan qaba. Namni akka koo reeben jiru. Asi eeboo darbadhee na aarsite. Qolee see waraanee akkasitti guddise ulee itti caccabse. Ituu naannoo keenya dhufte ulee mukuun jiru. Ijoollee koottan caccabsee fite. Uleen harreedhaaf hoomaan goone miyyoo isinii danda'ame gorsaame intala keessan kan. Intalli ani gorsee hin dadhabee. Maal gooti maal? Ilaa dhiisaallee. Rakkoo maalatu barsiistuudha. Haadha barsiistuun. Dhugaadha inni garuu. Abbaatti qaawaa hunda himanii mee waanuma hundaafuu anumatti isiniin jedhe humna kootii ol ta'aa jirti. Ilma abaaramaa tokko jira. Abbaan kee naannoo isaa turan arginu ture si bukkee turan maas hin jedhu. Waan baay'ee ajajame hojjadhu jedhamee dhiisee dhufe. Karaarraa dabsaadha jedhee karaarraa dabsaadha karaarraa dabsaanii akka maantalloo xixiqqoodhaan maali daa'imaam. Argaan jira sammaa daa'ima garuu daa'ima bara kanaa otoo hin guddatin mee xiqqootti guddata. Mucaa abbaa saffaati miti beeka isa beeka. Isatu karaarraa gorsaa intineedhaani. Mee anuma hundaafuu. Maalitti amma baali kun barsiistu maaliif ofiiyyuu uffati seen uffattu uffata barsiisotaa miti. Haa ta'u waan eeti deemtee amma kana fayyadu xiqqoo walitti sinne malee xiqqoo ishiin ta'u. Walitti sinnu jedhe xumurannu isa sila. Ammasii uummatteessu silaa so'attu. Barsiistuu adda inni kuttee barsiistuun silaa itti manuu akkasitti deemaa jiru. Utuu amma jennee gaarii ture. Amma itti xumurannu moo itti xumuranne natti tola garuu. Samsee! Abbaagee. Gara bakka dattaa soor. Akkama ijoollee. Akkam jirtu? Jirtu? Nagaadhaas. Akkama Jira nagaadhaa? Nagaadhaati. Jirtu? Jira sangaa tokko na jalaa dhukkuba. Fixeensa ganamaa nyaate ta'een beeku sangaan na jalaa bokokinaani. Eeshi. Iseedhaan tasfaayitaa naana soofedha. Sangaan maal nyaate bokoka? Maalan beekan fixeensa siddisa nyaate ta'ee wal'aale inuma na jalaa bokokee sangaa tokkotuyyuu iseen ati kanee waabbee. Ani kan abbaa gurmeessaati. Nan beektanii? Abbaa gurmeessaati. Isaadha. Inni kunoo. Inni kun mucaa mariyaa keenyaadha. Akka obbolaa dhukkubaa jiraan baachaa jira. Toomaasiidhaayi. Toomaasiidha. Beektu? Maal beekam Toomaasii? Toomaasiidha. Beekaam bee. Sangaa keessan mana qorichaatti geeffadhaa. Kanan jedhu. Dhukkubettee. Maali akka malee garaa kaasaa asasii? Maal akkas taanaan maal? Lakki. Dhugaa booyi. Isa baay'ee dhukkubaara. Garaa. Maal tirsiifuu dhiigal? Tirsiifuu dhiigal. Maali sangaasan jedhee asoof jedhe sangaana jedhaa. Deemaa mijurraa. Deebitanii sangaan keessaa si jiru miti bokkoo kee.
Isa lakkisumaan bokokee duuba dhaabbata yootti cimeef iyyuu yoo waan hin qalla ta'eef naman iyyuu nama qarca fudhatu abbaan kee fudhataa laata. Indeemtanii baay'ee haasoftanii maaf hin barbaaddan jedhama. Naman barbaada haraam nama qarca mee waraqata wayii qabdaa naa caartuu lama taatanii. Lakkii waraqata mucaan keessan hin qabdu barattuudha miti. Seenee hojiidha yoona hojiin intinee dheerasee buna faa dhaabdi haadha gargaarti. Maal boqonnaa qabdi seen? Maarree Toomaas sitti cimeere? Isa rakkina qabu Toomaasiin Nagaasaati. Toomaasiin Nagaasaati. Haa ta'u ka'ii tirsi namni waasiin jedha tirsi fuudhiiti maatiitti geesse egaa dhukkubee qorichatti muukooyi. Akkam godhaa? Akka riba wayiidha akka riba wayiiti. Dhukkubi isaa moo? Riba akka riba qabu wayiidha. Min fayyaa amman kaa riba. Maal qo'ime baalli qo'ime waan. Lakki maaloo deemanii maasaa inni. Baalati maal qorichaa fi waa meeqatu taatiin beektu qoricha kutaa baankoo dur ijoolleedha. Iseetti sukkuumtaan malee Toomaas akkasiin itti cimnaan hin taatiiree yaabbee. Intaatu akkas wayya. Durii laa ababbaa koon na barsiise. Ilaa baala akka sukkuumanii tuyyuu. Baanni abbee? Baanni Toomaasiin Baala fidanii Toomaasiin. Maanni abbee maanni? Maanni maal ta'an? Maal amma Toomaasiin jennee si bira namni ciiseen turre? Namni hin turre mana uffata gootas turre malee namni hin turre amma. Maal nama maal hin turres? Ilaa dulluma ta'e maal amman si taasee miti? Hin dulloomtan fakkaata. Maadhaa beelaalii na dhukkubdii ta'ee wal dhaalelaa. Ilaa gidduu kana maal amman arginee nama si biratti. Isinuma ture bas. Hin teessanii. Namni hin turre Toomaasii moo maachaa ooltanii? Maalan maanni haa ta'u dheengaddas akkas waa argite irraanfatte babbanaan jetti intalli koo. Gaama. Kana ta'a. Abbaa keenya akka bira kennaan immoo barumsatti cimtuudha dhanni. Maanni isa qoosaati aabaa caadaan seen barreessitu gurguddaa. Muuxannoo hojii kanas qabdi miliquu hin dandeessi. Maaloo? Barumsa gaafa barattu baay'ee jabduudha. Ilaa waan si dhibu dheengaddaa maqaama see barreessiti. Maanni qubee seen fayyadamtus akkasitti. Qubeen heddii nirris. Qubee gurguddaa barreessiti. Beetti yeroo baay'ee wajjin oolla beekama waa'ee ishee. Hin barattaatis. Lakki daree tokkotti wajjin beekachuu barbaade waa biraa miti. Haa ta'u waa hundaaf iyyuu laa si dhukkubuu dandeessi jedheetaniyyuu see kana si cuunfaara. Mees jedhime. Maal gochuufi fayyaa gooti dhugaa abbaa keenya lakki dhiisaa dhugaa. Ila qotiyyoo keessan miti sun. As jedhi waan hundaaf. Qotiyyoo keessan. As maanneen ana qalbii dhabe moo maanni waan saa amma namni hin turreen akki galee boqodda malee hin taane kuni. Mudhii koo hidhadhee jireenya koof cimsa ufaatii koo dhiisee nabdii ofitti odeessa beela har'aa obseen quufa borii ilaala gommaa koo galee ta'eera mabshaala abshaala karaa maqee kasan ta'uu deege hiyyummaaf doofummaa nan baqadha fiige kana natti fiigu nan bokossa diige abshaaloo abshaalaa bareeddu akka mokkee